ofirraa deebisuudhaaf qophaa'uu qaba. Namni isinirraatii dhoowwu hin jiru yaadiiro. Yoo ofirraa dhoowwine malee namni nurraa dhoowwuu danda'u hin jiru. Seerri kamillee hin jiru. Addaa hidhatanii naannoo biraatii naannoo keenya keessa seenan atattamaan bahuu qabu. Atattamaan bahuu qabu. Kana hin godhan taanaan Oromoon ofirraa deebisuudhaaf qophaa'uu qaba. Namni isinirraatii dhoowwu hin jiru yaadiiro. Yoo ofirraa dhoowwine malee namni nurraa dhoowwuu danda'u hin jiru. Seerri kamillee hin jiru jechuudha. Kanaatiif lolli waliin ni jedhamu sun dhugaamatti akka biyya kana keessatti akka hojiirra noolleef yookaanis immoo inni duraan achitti fagootti sodaachaa turre sun akka biyya keenya hin dhufneef amma baasuu qabu. Baasuu qabu waan galchan kana dhugaasaa. Kanaaf bor waamamuu dandeessu. Hiriira bahuu jalqabamuu danda'a. Waan barbaachiseen saba keessan bira dhaabbachuudhaaf waamichi yeroon itti isinii godhamu fagoo natti hin fakkaatu akka amma argaa jirru kanaatu. Dafanii beekanii hin deebisan taanaan salphina kana nurraa hin buusan taanaan haga tokkoon keenya harkifamnee abiddaan gubannutti yookaan haga duunutti eeggachuu hin dandeenyu. Falmachuun dirqama keenya ta'uudhaaf deemu. Wanti keessa jiru kana fakkaata. Nagaadhaaf dursa kennin isaa waggaa har'aa waa'ee nagaa yeroo namni dubbatu maaliif waa'ee nagaa dubbattu humnaan deebi'a seera kabachiifna jedhanii Tigraayitti duulan salphatanii deebi'anii dhufan. Hin danda'amne waan sun hin balleessine jedhame sun baduun hin danda'amne. Waraana bilisummaa Oromoo siin balleessina jedhanii isaan ittiin qabanii shanii maal jedhanii sabboona duguugaa jiran kun ni milkaa'u ammallee milkaa'uu hin danda'u. Waa tokkoon isinitti himuu barbaada. Shanee jedhanii namni isaan ajjeesaa jiran kun baay'inaan waraana miti. Waraana miti. Nama sabboonaadha jedhamu nama mataa isaa ol qabatee ani Oromoodha nama jedhu nama of danda'u nama isaanii mormu nama jala dhaabbachuu danda'u hundumaa shaneedha jedhanii haa ta'aa jiru. Kan ajjeefamaa jiru waraana iyyuu miti siviiliidha sabboonaadha kan ajjeefamaa jiru. Yeroo darbe muummichi ministeeraa gosa naasaa nageessaniitu ji'a tokko kana keessatti shanee meeqa ajjeefne jedhan 1,000 jedhan 1,000 sun waraana isinitti hin fakkaatin. Waraana isinitti hin fakkaatin siviilii bakka keessanii isa hojjetee nyaatuudha kan ajjeefamaa jiru. Sababii sabboonaa ta'e sababii ani Oromoodha sababii jedhuuf kan du'aa jiru isaanu. Kanaaf nurraa dhaabbachuu qaba. Ammas kanuma akeekkachiifnan kanuma yaadachiifnan irra deebinee adiraa keessa nurraa dhaabaa. Humna alagaa humna ormaa kanas nurraa deebisaa. Rakkoo jirus akkuma TPLF wajjiniin karaa nagaa xumuranna jettan waraana bilisummaa Oromoo wajjinis taa'aati wajjiniin haasaa. Waraanni bilisummaa Oromoo mootummaan na dubbisee jennaan ani wajjiniin haasa'uudhaaf qophiidha jedhee ibsa baasee. Kana gurra keenyaan dhageenyerra dubbifneerra ibsa isaanii. Wajjiniin haasa'uudhaaf qophiidha. Mootummaan